mootummaa kanarraa ummati Oromoo isa ta'u ummati bal'aan biyya kana amantiin qabu. Amantii irraan qabu. Biyya kana gara jijjiiramaatti geessuuf dhaabbattooti cunqursaa kun hedduun isaanii jijjiiramanii gara dhaabbattoota dimokiraatawaatti jijjiiramuu qaban. Gara dimokiraasiitti kan nama geessu heera dimokiraatawaa yoo jiraate gara dimokiraasiitti deemuuf seerri dimokiraatawaan jiraachuu qaba. Gara dimokiraasiitti deemuuf dhaabbattoota instituushinii mootummaa dimokiraatawoo ta'uu qaban. Isaan kun haga hin dimokiraatofnetti gara dimokiraasiitti ce'uu hin dandeenyu. Isaan kun akka dimokiraatawaniif ammoo mootummaan kun hin danda'u. Mootummaan kun warra kana dimokiraatessuu hin danda'u. Mootummaan kun warra kana irratti jijjiirama fiduu hin danda'u. Mootummaan kun warra kana irratti jijjiirama fiduu ni danda'a akka jedhu uummati bal'aan biyya kana amantii irraan qabu. Kanaaf qaamni uummati bal'aan amantii irraa qabu heera dimokiraatawaa, seera dimokiraatawaa, institution dhaabbattoota dimokiraatawoo biyya kana gara dimokiraasiitti ceesisan naa argamsiisa jedhu qaamni tokko jiraachuu qaba. Qaamni kun mootummaa ce'umsaa jedhama. Mootummaan ce'umsaa hunda hirmaachisu, hunda hammatu, ka uummati abdiirraa qabu, ka biyya kana keessatti jijjiirama barbaachisu fiduudhaaf wanneen jijjiiramaaf barbaachisan akka jijjiiramu dirqama ofitti fudhatee hojjetu utubamuu qaba.